Arramoo viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jira. Viidiyoon irra qabadhee isinii dhufe keessa waanuma na ajaa'ibe keessaa dubbuma biraankii jedhu kana akkattan jibbee du'e osoo argitanii. Biraankiin lafee namaa caccabsaatee jira, mana namaatii diigaa jira jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee haati manaa yeroo ulfaataatu shakkiitu keessa namaatti shakkiitu uumama. Keessattuu yeroo ulfaatanii jiranii dhiirri mana keessa jiru abbaan manaa ishee waanuma ala deemu itti fakkaata shamarreen tokko jechuudha. Kanaafuu akkasuma Muktaari haadha manaa isaa da'iisa warra ishiitti galte yeroo biraankii irratti hojjetu ani wantan barnoota irraa argadhe hin jiru waa takkatti jechuudha. Maaliif jennaan ishiinuu nama lubbuu lamaati biraankii akkanaa irratti hojjechuun gaarii miti jechuudha. Nama lubbuu lama baatee jiru nama ulfa yoomanii kadha jedheetu cannaqamaa jiru kanarratti biraankiidha jedhanii waan argan hojjechuun gaarii miti barbaachisaallee miti. Nagaarra isin gaafachuu hin dagenne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatayyo yaa ashama harka fuunee jirtu nagaa keessaniin isin jedha. Asumaan itti aansee hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo taatan baga guyyaa waggaan kabajamee oolu ergama Gabri'eeliin isin ga'e jecha. Egaa har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabaddeetii dhufeetiin jira. Egaa namoonni miidiyaa kanarratti piraankiin nama maraachatii jira jechuudha. Lubbuu namaarree wal baasatii jira. Yeroo hundumaa argitaniitii jirtu. Jireenya koo keessaa wanta akka piraankii sodaadhu hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan piraankii jechuun viidiyoo kaameraa dhokfatanii namni seenaa mana isaa keessa jiru, icciitii mana isaa keessa jiru, ati waanuma barbaadde waanuma mana kee keessa jiru haasoftaa, icciitii kee baastaa. Kanaaf immoo viidiyoon achi si qarras irraarree hin muran jechuudha. Iccitonni tokko yeroo dubbataman silaa kaameraan hin jiru waan akka kaameraan hin jirreen beeku namoonni zimmi jedhaniituma haasa'u jechuudha akkuma barbaadan. Wantoonni miidiyaa gubbaa irratti hin baane bahaatii jiru. Namni illee bakka sana bakka hin taane keessaa kutee gata miti isaan akkasumatti fidanii YouTube irratti caanu jechuudha. Kanaaf piraankii kana hojjechuun piraankiin gaariidha hojjechuun jechuudha. Yaani piraankii sirriitti akkasiin namoota ulfata'anii da'iisarra jiran osoo hin taane ni jira miti. Isaayyuu akka kan qabu jechuudha. Callisaniituma isa lubbuu nama baasu isa nama jeeqoo osoo hin taane ni jira miti qallal kan jedhu jechuudha. Yeroo darbe argitanii adii daansee kan jedhu mucaa sana eenyurratti hojjetaniitii turan dhimma beekaasaa fi abbaa manaa ishee yookaan jaalallee ishee irratti yeroo hojjetu sana dhugaa baay'ee tokko eenyu jedheetii ture. Baay'ee tokkoon ishiin hedduu haartee hedduu itti dhagahame jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko gaafa itti dhagahamu waan gootu wallaalte. Imbooche jechuudha. Guyyaa meeqa akka ishiin namarraa fagaattee jiraattu argitaniitu jirtu jechuudha. Kunillee akkasuma caaltuu miskiinaa mana warra ishiititti da'uudhaa galtee gaafa kommoo mucayyoo nama biraa fidanii piraankii gochuudhaaf jedhu dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Maalirraa baratamaa? Piraankii kanarraa maalidha wanti dhaloonni amma piraankiidha jedhee hojjetaatee jiru kana icciitii mana keessaa baasatii jira. Akka hin taanetti jechuudha. Nama lubbuu lama baatee jiru yoo mana eekkadha jedhu immoo piraankii irratti jechootoo baatanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan hin fayyadu. Piraankiin ijoolleen kun hojjetan waggaadha hanga waggaatti piraankii dhuma jechaati hafa jechuudha. Hojii biraa uumanii hojjechuu wanta gaariidha gaafa wal bira jiran jechuudha. Baacoo ni jira, gaafiif deebiin ni jira, wantoota garaagaraa hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Garuuti immoo gaafa namni lubbuudhaan akkasiin ulfa ta'ee yooma ni kadha yooma lama ta'a jedhee cannaqamutti piraankii akkanaa otoo irraa dhaabdanii gaariidhaan jedhee yaada. Akka yaada kootitti jechuudha. Yaada kana immoo yeroo eenyu jettan maaltu si dhibee maal si gashee jechuu dandeessu. So waanuma namaatti dhaga'ame viidiyoo tokko dhaggeeffattanii booddee wanti sirraa'uu qabuu fi wanti sitti dhaga'ame gaafa ibsattu akkasiidha jechuudha. Maaliif taanaan maaltu nagalchee otoo hin taane dhaloonni boruu maal irraa barataa piraankii kanarraa miidhaa qaba moo faayidaa qaba? Wanti miidhaa qabu faayidaas akka qabu ni beekna, wanti faayidaa qabu miidhaas akka qabullee sirriitti rigixanyaa taanee ni beekna jechuudha. Maaliif taanaan dhalli namaa piraankiidha jedhee lubbuu wal baasatii jira waan ta'eefu kanaaf piraankii akkanaan namoota ulfa ta'anii da'iisarraaf qophaa'an kanarratti otoo piraankii ta'uu baatanii hojjechuu baatanii akkasuma namoota dhukkubsattoota irratti otoo piraankii hojjechuu baatanii hedduun natti eenyu jedha. Maaliif taanaan egaa shamarreen tokko edda mana ishiitii baatee mana warra ishiititti galtee shakkuu waanuma jiru abbaa manaa eessa akka oolu hin beekanii dhiira zamana kana maaltu amanaa miti. Tasumarree amanuu hin danda'u jechuudha. Abbaa manaa jechuun yaani kana booda abbaa manaa ishiiti abbaa ijoollee ishiiti gaafa ishiin maatii ishii bira teessee inni immoo qophaa magaalaa keessa taa'u kana shakkiin dhibbanii jira jechuudha. Kanaaf immoo yeroo mucattiin tun immoo atillee yaa mucayyoo nanaa borullee akkanumatti sirratti hojjetama waan ta'eef waan akkasii lammaffaa ittiin deebiinaan isiniin jedha. Caaltuun immoo miskiina waan barbaaddeef natti ani lakkoofsa isaa siif kenna ergasii jetteen ishiin illee
gatii koondeeffadha ishiinillee piraankii na gootii turteeyyuu ani immoo gatii koondeeffadha jettee akkasii watawwachiisaa oolan nama lubbuu lamaa iwwatawwachiisina. Egaa obboloota koo piraankii jechuun lubbuu namaa baasatii jira. Kanaaf wanta irratti hojjennu fi wanta irratti dubbannu ofii keenyaaf wanti kun bu'aa qaba moo miidhaa qaba jennee jalqabaan otoo hin hojjetin hin dura jalqaba teenyee itti yaadnu nu barbaachisa jechuudha. Maaliif taanaan miidhaan isaa guddachaa wanta deemeef ammaachaa wanta deemeef namni sirriitti fageessee hin yaadu. Nuti waanuma amma hojjennu malee waan boru kara fuulduraatti nu miidha jennee yaadnu miti. Maaf taanaan baay'ee miidhaa qaba waan ta'eef. Namoonni amma akkasiin dadhaboon kun yeroo akkas ta'an baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf piraankii yeroo hojjettan irree eenyu irratti akka hojjettanii fi maal akka hojjettan jalqaba beekuun barbaachisaadha. Itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Namoota dargaggoo irratti rakkoo hin qabu. Jira mitiree namoota hin miidhamne waa'ee piraankii sanaa ni hubatu jedhamee yoo hojjetame homaa rakkoo hin qabu. Garuuti immoo namoota akkasiin ulfa da'uu ga'an irratti piraankii hojjechuun osoo wajjin jiraatanii haa ta'u. Garuu isheen maatii ishii bira teessee inni immoo mana isaa taa'ee gaafa piraankii akkasii hojjetu isheen illee baay'ee rifachuutii dandeessi. Maaliif taanaan waan isa bira hin jirreef qaama waan isa bira hin jirreef isuma dhugaatti fakkaata waan ta'eef shakkiin nama keessa hin jira. Shamarran shakkitu miti sirriitti 100% shakkiti. Unkaan mana sibiraa deemtee dhiisiti mana warraatti galtee dhiisiti yeroo ati gadi baatu si shakkiti shamarran ulfaa jechuudha. Maaliif taanaan ishiin ulfa taatee mana keessa jirtee ati bakka barbaadde oltee galta waan ta'eefu waanuma shamarra bira deemtu waan itti fakkaatee shakkituufu piraankii akkanaa gaarii miti yaa Muktaar caaltuun miskiina waan taateef sirriitti kunuunsadhu malee yeroo ammaa kana piraankidha jettee irratti hin hojjetiniin isiniin jedha. Viidiyoon koo har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Warreen maamila maskii fiqirii taatan akkuma baratame like share gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila maskii hin taane koottati subscribe gochuun maamila kootti dabalama. Manni koo arraba bilisa waan ta'eef wanta isinitti dhaga'ame fi dogoggora yoo hin qabaadhe immoo na sirreeffadhaa. Ani mucaa keessa isiniif sirrachuutii hin danda'a. Dogoggora dhalli namaa hin dogoggoru osoo hin taane namni kamiyyuu nu dogoggora waan ta'eef nuti dadhabdoota namni guutuu miti waan ta'eef na gorfachuu ni dandeessu yoo isinitti tole immoo like share gochuu hin dagatina. Kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa.